Ameerikaa deeggarsi nyaataa kennamaa ture osoo uummata ergameef bira hin gahiin gara darbaa akka ture qorannoon bira gaheera jechuun gargaarsa kennaa ture dhaabuusaa hime. Torban darbees dhaabbanni deeggarsa Ameerikaa USAID fi sagantaa nyaata addunyaa deeggarsi ergamu gurguramaa jira jechuun deeggarsa naannoo Tigraayiif kennan akka dhaaban ibsaniiru. Reuters ibsa keessoo USAID argadheera jechuun akka gabaasetti deeggarsi ergamaa ture garee humna waraanaa biyyattii keessaan gara darbaa ture. Deeggarsi nyaataa tumsa qaamolee kaaniin argame gara dabarsuun yakkaa fi qindoomina qaamolee mootummaa federaalaa fi naannolee Itoophiyaan kan raawwatedha jedhe USAID. Amma haaromsi dhufutti raabsaa deeggarsa namoomaa goonuu itti fufuu hin dandeenyu jechuun Washington Post ejensicha wabeeffachuun barreesseera. Naannoon Tigraay waraana waliinii waggaa lamaan erga miidhamte miiliyoonaan kan lakkaa'aman deeggarsa midhaan nyaataan jiraatu. Dabalataan walitti bu'insi naannolee kaan keessaa fi gogiinsi hamaan uumame Itoophiyaa keessaa lammiileen miiliyoona 20 ta'an deeggarsa midhaan nyaataa akka eeggatan isaan taasiseera. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa midhaan nyaataa karaa USAID dhiyaatu gara dabarsuu irratti mootummaa Ameerikaa waliin waltumsuun qorannoo gaggeessuu fi qaamolee gochicha raawwatan itti gaafatamaa gochuuf akka hojjetu himeera. Ministeerri dhimma alaa US Antooni Bilinkanii fi gitiin isaan Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnon Riyaaditti wal arguun qorannicha irratti waltumsuuf walii galaniiru jedhe ministeerri dhimma alaa US. Ministeeronni lameen kabaja mirga namoomaa lixa Tigraay haqa yeroo ce'umsaa hunda hirmaachisee fi iftoomina qabu gaggeessuu fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessaa furuu irrattis waliin mari'achuu ministeerri Baanes itti himameera. Dhiifama jiraataan Ameerikaa bulchiinsa Pensilveeniyaa obbo Asaffaa Ayyaana haala jiru Firaa'ol Balaa itti himaniiru. Wanti nama yaaddessee hamaadha jedhu hin jiru garuu warri meteoroloojistii akka qilleensi kun likkiin taane warra alerjii ta'anii warra immoo asmaa qabanii akka gadi hin baane of eeggadhaa yoo gadi baatan immoo jedhanii itti himaa turani. Iddoo keessanii maaskii akka keewwattan himameera jechuudha? Maaskii akka keewwattanii isin garuu gaafa gara alaatti baatan maal argitu? Qilleensi isaa maal fakkaata? Haalli isaa kun? Yeroo gara alaatti baatu waanuma hurriin jiru fakkaata. Foolii aaraa immoo sitti dhufa fooliin aaraa. Waan akkasiiti. Yeroo deemtan fa'aa karaa keessatti akka nama ukkaamsuu fa'aa akka funyaan namaa qabachuu fa'aa qabaaree? Lakki hamma kanatti miti. Kan funyaan qabatanii adeeman miti. Garuu qilleensa isa durii isa qulqulluudhaaf isa kana yoo kompeerii goonu inni kun xuraa fakkaata, aara waan qabu fakkaata. Marsee ijaarame magaalli Shaggar manneen amantaa seeraan ala jedhe diiguu hordofe manneen amantaa garaagaraa mormii fi komii dhiyeessaniiru. Kanneen komii dhiyeeffatan keessaa tokko hordoftoota amantaa musliimaadha. Akka ibsaarra kennametti taanaan Shaggar keessa qofa masjiidota 22tu diigame. Mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatti hoogganaa dhimma jaarsaa fi hawaasummaa pirezidaantichaa kan ta'an Ustaaz Ahmadiin Jabal waan irratti walii galame jedhan akkanaan ibsan. Akka barbaachisaa uummataaf fedhii isaatti laftii seera qabeessaaf masjidni hammayyaa fi magaalaa malu masjidni gurguddaan akka ijaaramu lafti akka kennamu. Lammaffaa yuunivarsiitii islaamaa magaalaa Shaggar keessatti ijaaruudhaaf lafti guddaan akka kennamu. Sadaffaa masjida sadarkaa biyyoolessaaf addunyaa irratti uummataaf fakkeenya ta'ee kan daawwatamu masjida dabalatee amantaa biraatiifis magaalaa Shaggar keessatti akka ijaaramu lafa ni kenninaa qofatu hin ta'in pilaanii waan guddaa hojjettanu hin hojjettanu dura pilaanii keessa ilaalee mirkaneessina. Magaalaa guddaaf ammayyaa waan barbaannuuf kana isinirraa dura arguu barbaannaa kan jedhuun walii galameera. Dhimmoota walii galaman jedhaman keessaa inni biraa manneen amantaa seeraan ala jedhaman si'achi mootummaan ofii akka hin diignedha. Ammaan booda mootummaan diiggaasaa akka ofii hin raawwanne qaamoliin bakka majlisa alaalaan dhimmi islaamaa Oromiyaa bakka jirutti gareen yookaan dhaabni amantoota Oromiyaa abbaatti ta'ee adda durummaadhaan masjidoota karaa seera qabeessaan akka ijaaramuuf qofatu hin ta'in masjida seeraan ala jiranu akkamitti seeratti deebifnaa kan jedhu jarri akka hojiitti hojjetanu mootummaan akka kana keessaa bahuu fi karaa barbaachisaa ta'een furmaanni akka dhufu irratti walii galamee jira. Masjidoota Anwaariif masjida Nuuriin dabalatee warri lubbuun jaraa darbe magaalaa Shaggar keessatti masjidoota ijaaraman keessa maqaa jaraatiin akka masjidoota shuhadaa'otaa jedhame akka moggaafamuuf maqaa jaraa masjida kanarrattis ifaan ifatti akka barreeffamu. Kana dura mormii fi hokkara masjida Anwaaritti dhalateen lubbuun namootaa 5 darbuu fi humnoota nageenyaa dabalatee madaa'u poolisiin ibseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dureewwan amantaa waliin marii taasisaniin rakkoon dhalatu dura mariin taasifamuu akka barbaachisu ibsaniiru. Lubbuun darbeef gadda ibsanii magaalaa Shaggar keessatti manneen amantaa 656 pilaaniin ala ijaaramullee himan. Weerarri lafaa guddaa gaggeeffamee waggoottan darban. Weerarri lafaa gaggeeffame sana irratti immoo waan pilaanii hin qabne waan dhalli namaa boru keessa jiraachuu hin dandeenyetu ijaaramee jira. Kun karaa qabachuu qaba jechuudha. Kana karaa qabsiisuudhaaf mootummaan naannoo keenya xiyyeeffannoo kennee hojjechaa kan jiru. Xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Hojii kana keessatti
wal hubannaan odeeffannoo waliif qooduun dogoggoroon adda addaa qaawwan adda addaa turanii jiru. Inni kun lammata deebi'uun irra jiraatu jechaadha. Wal hubannaadhaan mariidhaan marabbaadhaan waa hundi hojjetamaa deemuu danda'u jira. Har'a akka irratti walii gallu kanan barbaadu wantoota gurguddaa afurii. Tokkoffaa inni dura manneen amantaa amma Oromiyaa Shaggar keessa jiran karaa 800 ta'u 800 keessaa 656 warra pilaanidha haala ta'anidha. Mana amantaadhaan seera ala jechuun waan hin danda'amneef warra pilaanidha haala ta'anidha. Pilaanii keessa galchuun hin barbaachisa jechaadha. Mana amantaa Islaamaan alatti manni Kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo warri Wangeelaa fi Waaqeffattoonni kanneen magaalaa Shaggar keessatti manneen amantaa nu jalaa diigaman jedhanidha. Pireezidaant Shimallis si'achi manneen amantaa hundaaf pilaanii bu'uura godhachuun lafti akka kennamullee ibsaniiru. Pilaanii keessa galchuudhaaf adeemsa godhamu keessatti itti gaafatamummaa isaa fudhatee mootummaa miti kan pilaanii keessa galchuu manni maree waliinii dhaabbilee amantoota Oromiyaa abbummaadhaan raawwachisa jechaadha. Bulchiinsi magaalaa Shaggar isaan faana waliin raawwachisa malee mootummaan waan itti bu'uun qabaatamaan booda jechaadha. Lammaffaa fi inni murteessaan magaalaan Shaggar akka magaalota kaanii miti. Pilaaniin amma qophaa'ee xumuramee jira jechaadha. Pilaaniin amma qophaa'ee xumuramee keessatti manneen amantaa hundaaf istaandaardii waan ta'eef akka qabaatu taasifamee jira. So isaan pilaanii fi hojimaata eegne. Aanaan Ugirri Daawwaa bakka baddaa magaalaa jedhamutti raawwateef kanneen lubbuun hafanii fi aangawaan hidhattoota waboo himatanii dhimma kanarratti gama hidhattootaa wanti jedhamee hin jiru. Namni konkolaataa keessa turanii fi lubbuun hafan waan isaan qunname akkanaan himan nageenya isaaniif jecha sagaleen isaanii jijjiirameera. Leenji xumurree yeroo galuu jirrutti peesarri makiina warra yaadallu tokkoon uummata waliin galuu jirra. Ijoolleen leenji waliin galalleen hedduutu makiina suutee jira. Osoo makiinaan naannoo badda magaalaa naannoo sanatti osuma ilaalaa jirru dhukaatiin itti dhukaafame makiinaan dhukaasa irra kan ka'e karaarra naqe bosona keessatti dhaabatee achi keessatti dhukaasii baay'eedha. Namni achi keessatti namni lamdee dhibaar fayyaalleen miila dhaamtee waliin teteemeeti. Ergasii dhukaasii tokko fe ergasii warri dhukaasan sun bira tokkanii warri mekelaakiyaa dhufanii warri humna mootummaa dhufanii achi nu kaasanii. Konkolaataa uummataa kana keessa ogeeyyiin qonnaa baatuudhaa leenjiidhaa deebi'an turanii namni dubbisne kun sababa balaa kanaan miseensi maatii isaanii miidhamuu himu. Namni haala argachaa jiru baay'ee miidhaman. Namni lama namni madaa'e immoo nama lama madaa'e dhukaasumaan du'anii lakkee konkolaataa miti dhukaasumaan du'anii. Warri dhukaas bananii warri waraana uffatanii akkas warra mataan isaanii dabbataadha. Akkas mucaa tokko illee jirtu ture. Ilaan arginu nuun bira numa dhaattu ta'a. Nu dudduuf taatee sun dudduuba godhu ta'a warri jaallachuu. Qawweedha meeshaa gurguddaadhaan meeshaatti malee gurguddaatiin godhamu. Yerumsan du'anii yerumsan tokko naannoo garaatiif naannoo mataa rukutamee ani nagumaan hafe. Dhimma haleellaa kanarratti kan dubbisne itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya Gujii Lixaa obbo Gadaa Godaanaa haleellaan kun raawwatu dura humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduu walitti dhukaasuun akka ture himaniiru. Hirphaa Gammachuutu dubbise. Naannoo baddaa magaalaa kanatti sochiin diinaa akka turee fi qaama mootummaa akka jiruun beekama. Duraan iyyuu daandiin kun bosonni kun hin qulqulloofne diinaa keessa socho'a. Diinaa bahu shan kanaan wal qabatee sochii diinaatti jira. Sochii diinaa kanaan wal qabatee waraannis achuma jira. Jidduma kanatti konkolaataan dhufee akka konkolaataan jidduuma dhufee akkuma konkolaataan dhufeen konkolaataan rukutame. Konkolaataan rukutamee jiru saamichis kanumarra gaggeeffame lubbuun nama sasuma darbe. Lubbuu nama meeqaa darbee miidhaan namoota irra qaqqabee naa kaasame. Duubarraan dhufe bosona bakka biraa ture lubbuu nama lamaatti darbe achumatti darbe lubbuu nama lamaati. Namoonni madaanu. Namoota madaan naannoo nama afurii ga'anii madaan xiqqaa salphaa fi madaan tokko jabaan dubartii lama dhiira lama. Maaliin madaani? Odeeffannoo argannetti rasaasuma madaanis qaama rasaasu kan du'anis rasaasumaan. Baddaa magaalaa keessa walitti bu'iinsi qaama waraana mootummaatiif diinas walitti fufiinsaan darbee jira. Ammas daandiirras kan jiru taateen kun uumamuun dura dhukaasaa ture. Qaama mootummaa naannoo san jiruu fi diina naannoo sanatti argamu. Sa'aatii meeqatti haleellaan kun kan qaqqabe guyyaadha moo halkanii? Naannoo guyyaa gara sa'aatii 9 ollaa kana sa'aatii addaan hin baasne yeroo saniifi. Naannoo sanatti kanaan dura haleellaan wal fakkaatu qaqqabaa ture? Ammaa fi taateen uumameen jiru kanaan dura. Oromiyaa obbo Dajaneeticha barattoonni isaanii afaan Ingilizii dabalate afaanota gurguddoo addunyaa afaan Arabaa, afaan Chaayinaa fi afaan Fireenchi ni baratu jedhan. Waa'ee dorgommii kanaas nutti himaniiru. Damee adda addaa irratti gaggeeffamaa ture barattoota keenyaa fi manneen barnootaa haayiskuulii biyya keessa jira iddoo adda addaa irraa dhufanii wajjin ture. Inni gaddaa garuu barattootaa fi barattoota keenya gidduutti
kan ta'aa turedha waan ta'eef achi keessa barattoota 6 darban keessaa ijoolleen 3 sadarkaa tokkoffaa hamma sadiitti bahanii badhaasa kan argatan yoo ta'e carraa gara fuulduraa immoo yeroo manni barumsaa cufame torban 2 fi biyya chaayinaa deemanii doobii akka isaan gaggeessan carraa kan argatanidha. Egaa kun gammachuu guddaadha. Waldaa misooma Oromiyaa dirree argametti iddoo adda addaa irratti dorgommii adda addaa inni taasisa. Ijoolleen keenya inni immoo inni kun itti fufa kan ibichaa miti waan ta'eef kunis kan nutti agarsiisu nuun daandii milkaa'inaa qabannee jiru. Afaan chaayinaa kana immoo barsiisuun keenyas bu'aa guddaa akka qabu keessumaa chaayinaa fi Itoophiyaan walitti dhufeenyi jiru gama dinagdeetiin gama teekinooloojiitiin guddaadha. Ijoolleen keenyas immoo gara biyya kanaa deeman barnoota isaanii yoo argatan barnoota afaan kana akkatti barachuun immoo carraa guddaa ijoollee kanaafis hin oolaa. Teekinooloojii biyya sun jiru dafanii addaatti gochuun hubachuudhaan waan hubatan sun immoo biyya isaaniitti fidanii biyya isaaniitti guddisuudhaaf carraa guddaa waan isaanii